baatanii asirraa iyyitan usadha. Fedhii keessa yoo isin gube galaa biyyatti heeruma. Miskiinni biyya keessa jiru kumaatama jira. Rakkataan biyya keessa jiru kumaatama jira. Galaa heeruma gubdanii abbaa feetan jala afaan qabatanii achi kaatanii haadha sabaartanii abbaa keessanii arrabsiiftanii abbaan kiyya miskiin haati xiyyeeyyeetti jettee asirra baatee iyyatu jirti. Uummanni mucaawwan tuni hin gargaaroo jettan wallaahi waan qabnurraa ni gargaara mucaawwatan. Gargaarree akka biyya galtuun feene. Garuu waan deemaati ilaalladhaati heeruma yoo heeruma feetan ilaalladhaa heeruma. Namni kun nama boruuf naa ta'u jedhaati jecha takkaa nama keessa addan baafattan nama isin jireenya boruu keessa isin wajjin jiraatu. Nama isin sobee har'a isin gurguratu feetanii jala deemtanii ufuma afaan qabattanii booda gabbaatee haga ilmoon kun dhalatee ganna tokko gamuluu sin agarre. Deengadde sin agarre. Deengadde si agarre. Har'a immoo gabbaatee Oromoon akkana na godhe ilma baaleettu nagate ilma arsiittu nagate maal kana barbaachise. Gaafa rakkoo seetti. Waan amma jettee kanarratti gaafii gaafa nadi waan amma jettee kanarratti waan takka jettee sammuuti yaani gaafii ani dubbachuun barbaadu gudee namni dubbatee waan dogongoraa fi naangalin gaafa akka nama dhibba lama galu. Wanni ati jette akka ilma dhiiratti akka intala gatuu waan isiin kana gootuu fi ibdura arkee viidiyoo waraabbatee jette. Ilmi dhiiraa jaartiisaa qullaa viidiyoo waraabbatu. Sun heera ilma dhiiraa cabse. Duraan durseetu kaballeessaa yaada akkasii ati asmaatan nyaamti ilmi dhiiraa. Intalti dhalaa akkana na gooti jedhee waan fedhe haa ta'u qaama namaa waraabuun sirri miti. Akka fedhe yoo namni wallala jaarsaa jaartii wallalaa oolti addunyaa guututti booyfirendii fi garfeen wallalaa oolti addaan deema. Dura waliin dhufta wal jaalatta jaalalti wannidha. Jaalalti akka kiraa manaati. Gaafa kiraa manaa kafaluu dadhabde mana sun irraa deemte. Jaalalti ni dhumti. Jaalalti expire date qabdi. Guyyaatti dhumtu qabdi. Namni addaan deema. Kabroo jaalata. Jaalalti itti continue godha. So jagidee walitti dhufan suni waan fedhe haa ta'u if dura beekuu hin danda'u namni. Waraabu achirra dubbiin badde. That's it. No. Akka ilma ilaal akkuma ilma dhiirattu ati ilma dhiiraati mi akkuma ilma dhiirattu waan fedhe yoo ta'e hin waraabdu dhalaa qullaa. Waan fedhe yoo if dura wal dhabaa jettee yaaddu taate sammuun teessi bira jirtu ogguma sun dhiistee deemtan tara sun. Yoo if dura na biraa deemtii wal lallaa jettu yaaddu taate durumaanuu gaafa akkasii yaada akkasii sammuu keessa uummachuu jalqabde dhiistee deemta malee hin waraabbattu. That's called gaafii keessa deebisuu naageeta. Gaafii keessa deebisa. Sirrii miti kuni gaafii miti gaafii si gaafachaa jiran. Kaniin sin jechaa jiru ati ilma dhiiraa taate yoo dhalaa jaartii yookaan garfeenii qabaatu taate if dura waliin lolaa jettee yoo yaaddu taate viidiyoo waraabbattee obboleessa kiyya ati dhiiraa miti. Wallahi ati dhiiraa miti. Dhiiraa miti. Dhiirti akkas hin gootan. That's wrong. Hin godhamu. Yoo anamma garfeenii qaba biyya qawwee bar wanti sin galeelaal qawwee wanti sin galeelaal qawwee waan sin galeelaal. Yoo jajjaa ati jettee sirrii miti jechaa jirra. Gaafa waraabu sanuu argitee kisibuu waraabe argitee viidiyoo sammaa waraabe sammuu dhabuu isaati. Gurgura sammuu dhabuu fi miti. Gaa'umsan irraa gabbaatee himatu. It's called blacking jaama. Laal afaan faranjiiti. Gidee namni akkas nama godhu if dura yoo deemte yoo na dhiistee deemte dhiirtii ifirra confidence hin qabaanne takka ammoo intala bareedduu fuudhe yoo maallaqa narraa irristii jetti je'ee yaadu taate waan akkanaa waraaba. Kun is called blacking. He is blacking her. Akka jiru ishee hunoo bakka tana geenye jira bar. Viidiyoon inni waraabe sun guyyaa kana geessii fi waraabbate. Waan kana godhuudhaaf waraabbate. Kamoo kana waraabate. Isin maa waan kana hubachuu dhabdeedha maqaa weerite. Isin intala dhalaati jaalala keessa jirti. Dhalaan jaalala keessa jirtu waan takka yaaddu. Rabbii keessa taadha intala dhalatti akkamitti dhiirauti yaadda. Lama walii deebisuu dhiisaatiin taraa walii kenna nama. Mee kutaa obboleetti dhiya barnoota jira mee suuta jee mee suuta jee obboleetti dhiya akka addunyaatti haasoo jira relax godhe mee duraan durseetu hin godhamu obboleessa kiyya this is wrong gama fedhe yoo ta'ame is wrong jaama malee hin godhamu obboleessa kiyya hin godhamu laa wal barsiisuu qabna laa obboleen kiyya laa dhalaan teenya dhala laale dhiiraa fi dhalaa wal qixan godhina dhalaan laaftuudha dhiirti jabduudha dhalaan laaftuudha. Dalang gide arte hiyatu fadirra dubbatti dhiirtiin is called faranji maal jetti women operate based on feelings men operate based on logic dhiirti logic irraa dubbatti dhalaan immoo feeling irra waan na fakkaateeti mee dhalaalaa goju gide dubbatan bara akkana na fakkaateetiin akkana godhe fadhii isirraa sassooti dhiirtiyoo fadhiin sassoo dhiirti dhugaamoo dhugaa miti jee addaan cabsatee deema addunyaan tun wanni jaarramteef dhiirti jaarteef because reality irraa dubbanna we go based on reality. Reality that but elano fadila operate we ali fadila wata kaje chudde ma jira bar wali no wata kami wata kudi chudde mu jira wan bareda hola kana bar makka kawata yo khani dabar nama bro dabar awe timing kain
No, no, la shukuti lal. Gideen namni dhibba lamaa kuni akka shamarri biyya arabaa toloof hin eegganne godhaa jira. Biyya arabaa firiidamiin hin jiru qawwee. Yoo dubartii Oromoo of eeggadhaa jiru guyyaa gorsaatiif hin gorfine. Shukuti amman ani waa'ee sirraa dubbachaa hin jiru. Wanni nuti godhaa jiru ammaan tana keessa shukutiin argee booda na jaalataa mi shukutaan sin jaalladhe namni akka keetii kabaju jiru tuttaa kana gubbaa garuu waan takkaa jiru. Nuti wanni godhaa jiru faawundeeshina kana keessatti barnoota himaa jirra akkaataa itti dubbatan akkaataa gartee waan kana addaan baafatan akkaataa dubartiin immoo ofirraa eedu kana barsiisu jira. Yeroo takka takka dubbiin akkanaa tun gidee dhukkaate maal fidaa barnoota fida hawaasa keessatti. Amma micoota narraa dubbiin dubbannu kuni dhalaa hedduu akka if duba deebitee laaltu gooti. Kana barsiisu jira. Ofirraa barti mana kannaan dhiirri sagatee kanaa gaafa dhuftee viidiyoo waraabuu miti waan akka viidiyoo fakkaatu kana. Waan fakkeenya kanaa gaafa Information hannanaa jirra. gara bakka illee deemu akka baruu qabu. So amma nama hedduu dhaggeeffataa jira nama hedduu dubbachuu barbaada. Loosanii dubbachuu barbaada. Nadi daqiiqaa takka keessatti raappaap godhiiti. Samaraayiz godhii sanboota loosanitti hafu. Laal anammoo wanti an jedhe laal dhalaan biyya arabaa jirtu warri baatanii fi warri laal garuu kun wanta kana raawwatan warri dhalaan mana dhala baatii baatu. Dhalaan arrabsin abboomu hiitu qabaddaati. Waa'ee dhalaan Dhiira fayyalle dhiira caalma jetteesuma moorii kana si deemtees nyaattu si biraa deemtu. Yaa jama bakka haasoftaniin maayikii nama dabarsa. Shoo haati dhala Asee nama jedha. buusina abboo dhalaan maal tolchaarti nama dhalaa buuste. biyya arabaa jedhee waan dhalaa biyya arabaa. Dhufteetiin waan biraa dalagdu asii osoo hin dalagatii haarraa dubbatu haa itti mumaa nama darbisa. Okay, nakin amma Ajaa'iba. shukuti nakin mijoota na senti boqojii tana nakin please rabbi keessatti. Ila laala warri azzala yaatanii waan baale taateef Dhalaan jettanii qubaan ofitti ulfeessitee duuba. Senti boqojii nu nakin zaanuu dhaadhiisi haa. taraa naa kenna warri azzala yaatanii dhugaan jaalattanii ilaala bakka dhugaan jirtuun jaalattani. Hoggaa rimayaa achi gaffidaa Oromoodha dhaqqaba ka jettu nama giddi itti rimeessaara dhugaa jirtu itti himtanii hin gargaar akkas taana gaafa ilmi dhiiraa fi lafiitii taa'ee rakkoo kee himadhu bakka asimiidhe uummata keetitti himadhu jedhanii maaf afaa ofii cuqqaalattee teetti ishee. Yoo san taate ilaala yoo lookoon baale taate waa'ee isarra dhaabatte ka jettan taate ani ilaala intala arsiiti. Intala amma ulfaa'e jettee odoo uummanni keenya dhumatu uummata keenya sagalee dhoorguuf achi gabbaatee dhugaa ofii himachuu didde awwaalamtee afaan hudduu gootu tanaan intala qe'ee takkaati. Maal fiddan isin as jala yaataniitiin gaafa baalagoomtu uummatatti himanne gaafa asii achi deemte uummata walitti naqxe kaleessa gurbaa arrabsaa turre. Waan ishiin hadha dhugaa ofii dubbachuu diddeef waan ilmi dhiiraa itti deebi'ee kadhatee dadhabeef tanaan booda deemtee dhala akka isii baalagoota akka isii walitti qabatteetiin uummata walitti buusuuf jecha dhugaa ofii himachuu diddi jecha. Kana immoo jaalattanii nama as jala deemtanii nama arrabsinaa afaan keessa qabadhaa ta'a. Hoggaa ulfaa gaffida faayidaan keessa isa. Ka deemte ka baataniif tokko odoo bakka qabsoota akka yaamanii odoo bakka gargaarsaatiin yaamanii argani. Bar haga hadha namitti daa'ima rarraafteetiin gaafa dhaltuu nutti himne tanaaf akkana iyyitan kana dheengadda gaafa uummanni keenya dhumatu wagana iyyinee bare. Maa kijibdani? Kijibarrammaa wal deeggartani. Dhalaan kanaan booda akka dhala dhaabdu akka dhaltullee dhala halaalaa dhaltu akka yoo deemtee dhiira jala ciifte abbaaf haadha ofii beeksiftu irra dhaabatinaa dhugaa jirtu itti hima. Haraam warra dalagu bardee garaa jirtaniisin. Horra intalli tun gaafa ulfooftu gaafa dhaltu. Sakandii tanarraa bu'i sakandii tanarraa ela warra as jala deemtanii arraba baastan as jala deemtanii waan barbaaddan gootan. Laa ani kana haasaa jiru warra na arrabsu as jala deeme maaf na arrabsu. Dhageeffadha. Wanni dhalaa teenya biyya arabaa hundan lubbuu balleessaa jiru waan akkanaa kana dirqama haadhaa fi abbaan beekuu qabdi. Xiqqaatee gurbaasan hanga abbaa sadii beekuu qabdi. Abbaa gurbaati miti maqaa gurbaatu hin beektu. Isini galee kanaafi barumsa walii kennuu yookaan mudannoo kanarraa wal barsiisuu dhiibne dhalaa irra duulu. Ani irra duulaan jiru. Intallitu yoo akka gandaatittis deebistan warri ganda waa hasaabuu beeytan suni gandaanitti dhaladhe isini galee. Kanaafi irraa waa baradha. Mucayyoon tun abbaa mucaatii fi akaakoo mucaatu hin beektu. Maqaa mucaa isa dhugaatu hin beektu isini galee. Dursa wayii deemuurra waa hubachuun dirqama. Waa beekuu waa qorachuun dirqama isini galee.
isinirraa haasaa wal jalan dubbatina. Ayyee matabboo daqiiqaani magabaabbatteelle laali jara keenya wanni warri asirra jiran kun dubbataa jiranii fi